Piroofaayilii garee markata adda addaatiif ta'u akkasuma piroofaayilii garee eebba kitaaba adda addaatiif ta'u akkaataa karaa salphaa ta'een ofuma keessanii bilbiluma keessaniin dizaayina garaagaraatiin bifa piroofeshinaala ta'een hojjechuu dandeessanii isin barsiisa. Egaa daawwattoon kiyya waan kana akka baay'ee argeeti faatu viidiyoo kan laayik sheer gochuun jalqaba nafaa duraan hordofaa. Waan kana hojjechuudhaaf dursa aappii tokko bilbiloo keessanitti gabbifachuu isin barbaachisa. Aappii kanaas gadi buufachuudhaaf as Google Chrome keessanii galtu. Achi booda bakka sarchii kanatti tokko kilikni gootu achi booda bakka sarchii kanarratti gola Oromiyaatti ni barreessanii gola Oromiyaa. Achi booda gola Oromiyaa kan jala ni baasara tura tokko kilikni gootu. Ammallee asirratti gola Oromiyaa kan jala tura tokko kilikni gootu. Ammallee haala kanaas teessifataa asirratti koonitti jala tura tokko kilikni gootu. Bakka sarchii kanatti qubee qaa raa kaa barreessan achi booda sarchii fuuldura kan kilikni gootu sarchii gootanii. Achi booda ammallee haala kanaas suuraa kan sibitaa suuraa kan tura tokko kilikni gootu. Achi booda aappii buufachuudhaaf suuraa olusaa gaddeemtu mormaati. Achi booda umarratti qalama diimaadhaan kan barraa'e aappii as tuqaa buufadhaa kan jalatti daawulood kan turte daawulood taasisaniiti aappii kana bilbiloo keessatti gadi buufattanii piroofaayilii garee markata adda addaatiif ta'u jechuudha. Dizaayina garaagaraatiin dizaayina barbaadanii jechuudha bifa piroofeshinaala ta'een haala bareedaa amma asirratti argaa jirtan kanaan hojjechuu ittiin dandeessan.